Ambaasaaddaroota Kaanaadaa fi Itaaliyaa wajjin Maqaleetti argamuudhaan pirezidaantii bulchiinsa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'elii fi hooggantoota bulchiinsa naannoo Tigraay wajjin akka marii taasisanii Dimtsi Wayyaanee gabaasee jira. Marii kana irratti wal waraansicha hordofuudhaan badiinsa Tigraay keessatti raawwatame irratti ibsi bal'aan hooggantoota naannoo Tigraay irraa akka kenname kan ibse gabaasni Dimtsi Wayyaanee uummanni naannoo Tigraay fi mootummaan naannichaa nageenyaa fi fedhii cimaa qaban ibsanii dhimma bu'uurawwan misoomaa fi dhimma daangaa naannichaa irratti ijjannoo qaban gareewwan dippiloomaatotaa kanaaf ibsi bal'aan kennamuu isaa gabaasni Dimtsi Wayyaanee beeksisee jira. Bulchiinsa naannoo sabaa fi sablammii kibba Itiyoophiyaa aanaa addaa Daraashee keessatti walitti bu'iinsa humnoottan nageenyaa fi namoottan dhuunfaa walitti bu'iinsa kanaan dura tureen shakkaman gidduutti taasifameen namoonni 8 ajjeefamuu isaanii Yoonataan Zabidiyoos hawaasa irraa gabaaseera. Akka jiraattonni VOA'tti himanitti humnoottan nageenyaa namoottan hin hidhanne irratti dhukaasa bananii ajjeechaa raawwatanii jiru. Ji'a waxabajjii darbe daangaa aanaa addaa Daraashee fi godina Konsoo irratti walitti bu'iinsa uumameen bulchiinsa aanaa Daraashee dabalatee siviilonni hedduun hidhattootaan ajjeefamuu isaanii kan ibse gabaasni Yoonataan Zabidiyoos dhiyeenya kana bulchiinsi siviilotaa aanaa Daraashee keessatti deebi'ee dhaabbachuusaa yaadachiisee jira. Erga wal waraansii mootummaa federaalaa Itiyoophiyaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti jalqabe sadaasa bara 2020 asi mootummaan Itiyoophiyaa hojjettoota miidiyaa 63 hidhuusaa dhaabbanni mirga gaazexeessootaatiif falmu CPGN ibsa wixata kaleessaa baaseen akka ibse maddi oduu Ajaans Firaans Pirees gabaasee jira. Itoophiyaan ji'a muddee darbe keessa hojjettoota miidiyaa 16 hidhuudhaan biyyoottan Afrikaa saaraa gadii jiran keessaa Eertiraadha wajjin walqixxee akka ishee taasise kan ibse gabaasni CPGA amma gayya tokko bara 2022tti gaazexeessonni 8 akka mana hidhaa keessa jiran beeksiseera. Addunyaa irratti biyyoottan mirga pireesii kabajan keessaa waggaa darbe sadarkaa 101ffaarra kan turte Itoophiyaan yeroo ammaa biyyoottan 180 keessaa 114ffaa irra akka jirtu ibsameera. Biyyoottan Afrikaa saaraa gadii jiranitti itti gaafatamtuu CPGA kan ta'an Mutooki Muumaa mootummaan Itoophiyaa gaazexeessaa Tamasgeen Dassaaleny akka gad lakkisu gaafachuu isaanii kan ibse gabaasni kun mootummaan naannoo Tigraay gaazexeessota mootummaa Abiyyi Ahmed deeggartu jechuudhaan hidhe 5 akka gad lakkisu gaafachuu isaa Ajaansi Firaans Pirees ibsee jira. Muummeen ministeeraa biyya Somaaliyaa Hamzaa Abdii Baaree itti aanaa hoogganaa garee Al-Shabaab duraanii Muktaar Roobiyoo yookiin maqaa qabsoo Abuu Mansuur jedhamuun beekaman ministeera gargaarsaa fi amantaa ta'anii muudamuu isaanii guyyaa har'aa Moqaadishoo keessatti beeksisuun isaanii gabaasameera. Muddee bara 2018 Baayidowaa keessatti qabamanii mana hidhaa qaama dhimma nageenyaa Somaaliyaa keessa kan turan Muktaar Rooboo kan mana hidhaatii gad lakkifamanii guyyaa kaleessaa akka ta'e beekameera. Filannoo Keeniyaa isa agayya 9 bara 2022 taasifamuuf deemuun walqabatee dhaabbanni miidiyaa hawaasaa Facebook ergaalee jibbarratti hundaa'an waan dabarsaa jiruuf amma filannichi raawwatutti cufamuu qaba jechuudhaan dhaabbanni mootummaa walitti bu'iinsa sabaa fi sablammii gidduutti taasifamu to'achuudhaaf dhaabbate Komishiiniin biyyaalessaa tokkummaa fi qindoomina Keeniyaa yaada dhiyeesse akka hin fudhanne aanga'oonni mootummaa Keeniyaa ibsanii jiru. Barreessaan kaabinee dhimma biyya keessaa Fred Maatiyaangii yaada komishiinichi kenne irratti komii qaban ibsanii mootummaan isaanii feesbuukii cufuudhaa fi akka fedhii hin qabne ibsuu isaanii gabaasni Viiktooriyaa Amuungaa Naayiroobii irraa VOA'dhaaf qindeessite ibsee jira. Akka gabaasni kun dabalee jedhetti ministeerri odeeffannoo fi teknooloojii mootummaa Keeniyaa J.O. Mucheeruu gama isaaniitiin dhimmicha irratti yaaddoon jirullee ministeerri isaanii feesbuukii cufuudhaa fi akka hin eeyyamne himaniiru. Torban darbe dhaabbanni feesbuukii ibsa baaseen biyyi hordoftoonni isaa miiliyoonii 13 ta'an keessa jiran Keeniyaa keessatti ergaawwan yaada jibbeensaa of keessaa qaban tokko miliqanii ba'uu isaanii ibsuun isaa gabaasameera. Dubbii himaan dhaabbata maatii feesbuukii Meetaa dogoggorri namaatii fi meeshaa uumamuusaa ibsanii ergaalee jibbarratti hundaa'anii fi walitti bu'iinsa jajjabeessan irratti tarkaanfii akka fudhatanuu himuun isaanii gabaasameera. Kun sagalee Ameerikaati. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinken biyyoottan Afrikaa 3 daawwachuudhaaf akka deeman ibsamee jira.
Odeeffannoon ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi irraa bahe akka ibsutti daawwannaa isaanii Afrikaa Kibbaa keessatti hagayya 7 amma hagayya 9tti kan taasisan yommuu ta'u, daawwannaa isaanii hamma hagayya 11tti turu kanaan Dimokiraatik Rippaabilik Koongoodhaa fi Ruwaandaa keessa akka turan ibsameera. Erga haleellaan garee shororkeessitootaa fulbaana 11 bara 2001 Yuunaayitid Isteetsi irratti raawwate asii kan barbaadamaa ture hoogganaa Alqaayidaa Haymaan Alzaawayirii irratti akka tarkaanfiin fudhatamu ajaja kennuu isaaniitii fi tarkaanfichis akka karoorfameen raawwachuu isaa pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden ibsanii jiru. After relentlessly seeking Zawahiri for years under Presidents Bush, Obama and Trump, our intelligence community located Zawahiri earlier this year. He had moved to downtown Kabul to reunite with members of his immediate family. Bara President Bush, Obama fi Trump jalqabee barbaacha taasifamaa tureen hawaasni nageenya keenyaa bara kana bakka Zawahiriin jiru argachuu danda'e. Miseensota maatii isaatti siquudhaan wajjin wal arguudhaaf walakkeessa magaalaa Kaabul seene. Eegachi jiraachuu isaa ragaa amansiisaa ta'een of eeggannoodhaan mirkaneessee booda akka leellaan sirrii ta'e raawwatame akka inni bakka waraanaarraa kana booddee dhabamu taasise. Dirqamni kun akka siiviloota irratti miidhaan geessisneef of eeggannoodhaan karoorfame. Torban tokko dura eega haalli amma jiru kun mijataa ta'uunsaa beekame booda dirqamichi kan fiixaan ba'edha. Maatiiwwan isaa keessaa kan miidhaman hin jiran. Siiviloota biroorras miidhaan ga'e hin jiru. Hoogganaan Alqaayidaa kun misaa'ila xiyyaara nammalee balali'u yookaan diroonii irraa dhukaasameen kan ajjeefame.